walgahii humnoota Awurooppaa bara 1884 hanga 1885 magaalaa Baarlin Jarman keessatti biyyoota Afrikaa qircachuuf gaggeeffame irratti kaayyoo wal fakkaataadhaan kan hiriyummaadhaan simatame mooticha Habashaa Minilik lammaffaa qofa ture. Kanumarraa ka'uudhaan biyyoonni Afrikaa baay'een kolonii warra Awurooppaa jalatti kufan. Mootiin Abisiiniyaa Minilik deeggarsa warra Awurooppaa fi gargaarsa ganticha Oromoo Goobana Daacciin waraana Oromoo irratti bane. Waraanni Abisiiniyaa kun meeshaa ammayyaa Awurooppaa irraa argateen weerara guddaa Oromiyaa fi kibba irratti banullee lola ofirraa ittisuu yookiin dura dhaabbannaa cimaatu isaan muddate. Waraana kanaan Kumsaa Morodaa bulchiinsa Leeqaa Naqqamtirraa erga irraa fudhatameen booda amantaa Ortodoksii akka fudhatu taasifame. Maqaan isaas jijjiiramee Gabra Egzaabeer Morodaa jedhame. Akkasumas bulchiinsa Leeqaa Qeellam kan ture Jootee Tulluu carraan wal fakkaatan isa qaqqabe. Nafxanyoonni lola guddaa fi rakkisaadhaan kan simataman Arsii keessatti yoo ta'u lubbuu guddaan badeera. Waraana kana gama Oromootiin kan hoogganan Suufaa Kuusoo fi Dammuu Usoo Oromoota jedhamanidha. Waraanni kun kan gaggeeffame bara 1882 hanga 1886 yoo ta'u gama Abisiiniyaatiin waraana kana irratti hoogganaa kan turan Raas Daargee fi mootii Minilik yoo ta'an bara 1883 Minilik lubbuu isaan baqatee gara Shawaatti deebi'e. Haalli wal fakkaatan kan raawwatame Calanqoo akkasumas kibbatti Walaayittaa, Beenishaangulii fi Kafaa keessatti ture. Haala kanaan Minilik Oromiyaa fi kibba erga garboonfateen booda Oromiyaa firoota isaaf addaan qoode. Sirna garboonfataa isaas diriirse. Abbaan mootii Haayila Sillaasee Raas Mokonnin Walda Mikaa'el bulchaa Harar ta'ee muudame. Iluu Abbaa Booraa Raas Tasammaa Naadoof kennamte. Baha Wallaggaa, Leeqaa Naqqamtii fi Leeqaa Qeellama osoo hin dabalatiin Dajjaazmaach Damis Nasibuutiif kenname. Dhiiga Guraagee fi Oromoo qaba kan jedhamu Fitoraarii Habta Goorgis Booranaa, Jibaatii fi Macca kennameefi. Fitoraarii Habta Goorgis diinagdee fi Baalchaa Saafuu daa'imummaa isaaniitti waraana Absiiniyaan dirree irraa butamanii Ankoobar masaraa Minilik keessatti kan guddatanidha. Isaan lamaanuu Minilikiif amanamoo turanii jedhama. Biyya Oromoo keessatti naannoon Gibee Shananii du'a mootii Abbaa Jifaar lammaffaa bara 1934 waraana itti aggaamame ofirraa ittisaa bilisummaa ofii eeggattee turte. Haa ta'uutii mootiin Abbaa Jifaar du'ee waggaa 10 booda bara 1942 bulchiinsa haaraa Habashaatti akka makamtu ta'e. Haala kanaan Habashoonni Oromiyaa fi kibba humna waraanan garboonfataniin booda Impaayera Itoophiyaa jedhamtu uumani. Egaa Itoophiyaan erga uumamtee waggoota meeqa akka ta'e shallaganii argachuun ni danda'ama. Asirratti hubatamuu kan qabu seenaa barkumsadii kan jedhamu kun Itoophiyaa har'aa tana kan inni ilaalle fi afaan faajjii ta'uu isaat hubanna. Mee ragaa biraa kaasnee yaa ilaallu. Insaayikiloopiidiyaa bara 1902 nama Deevid Kee jedhamuun barreeffame argama biyya Abisiiniyaa jedhamtuu yoo ibsu digrii 7.30 fi digrii 15.40 kaaba laatiitiyuudii fi digrii 35 fi digrii 40.30 baha loongiitiiduu irratti kan argamtu ta'uu fi biyyoonni daangeessanis kaaba fi kaaba dhiyaan Nuubiyaa, bahaan Dankils, kibbaan biyya Oromoo yookaan akka jecha namicha kanaatti country of Gaallaa gara dhiyaatiin naannoo Naayil gara olii jechuudhaan tarreessa. Saboonni naannoo kana keessa jiraatanis Tigree, Amaar, Agaw ta'uu yoo ibsu kutaaleen naannoo kana keessatti jiraatanis Tigree, biyya Amaaraa akkasumas gara kibbaatti Shawaadhaa jechuudhaan tarreessa. Abisiiniyaan Oromiyaa kibbaa fi Ogaadiniyaa kan hin dabalanne Abisiiniyaan maqaa Itoophiyaa kan durii kan jedhamuu fi seenaan barkumsudee seenaa dharaa fi Itoophiyaa ammaa kana kan bakka hin buune ta'uu hubanna. Egaa duubatti deebinee yoo laalle waraana Minilikii fi Oromoo gidduutti gaggeeffameen yeroo sanatti Oromoota miliyoona 10tti tilmaamaman keessaa Oromoota miliyoona 5tti tilmaamaman biyya isaanii alagaatti dabarsineen kenninu jechuudhaan wareegamaniiru. Asirratti hubatamuu kan qabu waa hanga ammaa ibsamaa ture kaaba Oromiyaa Walloo osoo hin dabalatin Walloo garbummaa jalatti erga kuftee waggoota 400 ol lakkoofsisaniiru.
ummanni Oromoo humna qawweetiin sirna garbummaa jalatti erga kufeen booda afaan isaa dhiisee afaan Ormaa, aadaa isaa dhiisee aadaa Ormaa, seenaa isaa dhiisee seenaa Ormaa sobaan kan guutamee fi akka dubbatu, akka hordofu, akka baratu biyya isaa keessatti akka lammii lammaffaatti ilaalamee carraan hojjechuu, barachuu, qabeenyaa isaatti fayyadamuu irraa mulqame. Calleessee galchee akka safaree isaaniif kennu, tumaalecha horee gabbisee akka isaaniif geessu dirqame. Hangumaa cuucca fi cunqursaan itti hammaachaa deemu bifa adda addaatiin koloneeffattoota irratti fincilaa ture. Ammas fincilaa jira. Gama diinatiinis rakkoo kanaaf furmaata itti kennuu osoo hin taane gochaa garaa jabeenyummaatu amma irratti raawwatamaa jira. Dhumaatii calee calanqoo, harma muraa fi harka kutaa aanolee, duguuginsa sanyii goolii diimaa, gocha hammeenya gaara suufii, manguddoo waggaa 70 fi shamarree waggaa 14 dabalatee humnoota mootummaan ajjeefamanii dhoksanii gatamuudhaan bineensan akka nyaataman kan godhaman. Yeroo ammaan tana yakka tokko osoo raawwatin dhaloota dhiigaa qofaan Oromoonni 10,000 lakkaawaman hidhamanii gidiramaa jiru. Bara mootii Haile Sillaasee Oromoon rakkoo kanaaf furmaata barbaaduuf gurmaa'uu jalqaban. Magaalaa Finfinnee keessatti waldaan wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa dhaabbate. Kan waldaa kana dhaaban harki caalu kan mootummaa mootii Haile Sillaasee keessatti aangoo gurguddaa irra turani. Sababbiin waldaa kana dhaabuuf isaan kakaases jibbiinsa mootummaan ummattoota Oromoof qabu ilaalaa fi dhagaa waan turaniifi. Jibbiinsa isaanii hunda tarreessanii yeroo gabaabduu kana keessatti fixuu baannullee mee akka fakkeenyatti lama qofa kaafnee yaa ilaallu. Tokko, loltoota filachuudhaaf jedhamee gara qaama olaanaa irraa xalayaan koloneel Alamuu Qixxeessaa dhaqqabe tokko akkas jedha. ጋላ በወታደር ውስጥ ማብዛት አስፈላጊ ባለመሆኑ ካሁን በኋላ ከሌላ ብሔረሰብ ካልሆነ በስተቀር ጋላ እንዳይቀጠር ከንጀዱ ቱሬ እን ብራሞ ሙምቺ ሚኒስቴር አክሊሉ ሀብተወልድ ድመ በሮምሳ ላልቺሴ ጀነራል ታደሰ ብሩቲን አካስ ጀዴ ጀዳማ ዱለ በሮምሳ ገጌሳ ጅርቱ ከናን ጋላን አካ እንበረኔ ኢሳን በረናን አመገላነቲ ዮጥቃቴ በርድቤ tokkoof isaan bituu qabna jedheeni akka ture seenarraa barachuun ni danda'ama. Gidiraan uummata Oromoo irra ga'u yeroo hammaachaa deemuu irraan kan ka'e ABO'n akka uumamuuf sababa ta'e guutummaatti milkaa'ee Oromiyaa bilisoomsuu baatullee injifannoo hangana hin jedhamne wareegama qaalii ilmaan Oromootiin argamsiisuu danda'ee jira. ABO'n erga dhaabbatee rakkoo uummata isaarra ga'aa turee fi jiru furuuf afaan qawwee qofaan osoo hin taane karaa nagaaniitis yaalii guddaa gochaa tureera, ammas gochaa jira. Koloneeffattoonni fi harcaattonni sirna durii deebisuudhaaf tattaafatan rakkoo jiru karaa nagaan furuu irra ABO'dhaan goolessituu dhiphoo jechuudhaan uummata biratti akka jibbamu duula guddaa adeemsisaniiru, ammas adeemsisaa jiru. Haa ta'uutii Oromoonni miliyoonatti lakkaawamaniif carraa gaarii qaban akkasumas eebbisaman dhiibbaa tokko malee miseensa kan itti ta'an miliyoononni miseensa ta'uuf kanawwan dhaabni hangafnii fi eebbisaman kamiyyoo jedhame ABO qofaadha. Gabaabumatti imaammata ABO yoo laalle gaheen dhaabaa qabsaa'ee bilisummaa uummata Oromoo gonfachiisuu yoo ta'u kan sanarraa hafe hiree ofii uummanni Oromoo dhiibbaa tokko malee akka murteeffatu haala mijeessuudha. Walumaa galatti yoo laalle erga biyyi keenya mootummaa Habashaa jalatti kufteen waggoota 120 ol lakkoofsisneerra. mootummoonni Minilik, Haile Sillaasee, Mangistuu fi Mallasaan daandiin isaan irra deeman maqaa tokkummaa biyyaatiin sirna loogii sanyii irratti hundaa'ee fi mootummaa saba tokkoon bu'uureffame dantuma saba sanaa qofaa eegaa turee fi jiruudha. Xurreen isaan irra deeman tokkummaa biyyaa kan jedhu akka gaachanaa of dura qabanii afaanii fi seenaa sabaaf sablammootaa biyyattiif osoo hin taane gareedhuma keessaa dhufaniif kan dhaabbatanidha. Isaan tokkummaa biyyaatiif qabsoofna jechuudhaan biyya keessattis ta'ee biyya alaa keessa yeroo ammaa socho'aa jiran kaayyoon isaanii inni guddaan aangoo qabatanii imaanaa abbootii isaanii eeguuf malee dimokiraasii dagaagsuuf mirga uumaa fi mirga namummaa ummattootaa eeguuf akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Tokkummaan isaan qabsaa'aniif tokkummaa ummataa osoo hin taane tokkummaa lafaati. Kanaaf ragaa hedduu dhiyeessuun ni danda'ama. Gaaffiif deebii isaan miidiyaalee akka isaat tinsa'ee finoota dimokiraasii jedhamu wajjin kennan dhaggeeffachuudha.
miidiyaaleen kunis ta'ee dhaabbileen maqaa tokkummaa Itoophiyaan socho'an hunduu Oromoo akka diina tokkoffaatti fudhachuudhaan holola guddaa wayyaanee caalaa ABO irratti gaggeessu. Seenaa baay'ee nama ajaa'ibu tokko jidduu muummichi ministeeraa Mallasaan du'e jedhamee husamu tokko Habashoonni adoolessa 1-3 bara 2012 walgahii Dallas Texas keessatti gaggeessaniin Ethiopian National Transitional Council hundeessanii ibsa ejjennoos baafatan. ibsa ejjennoo isaanii keessaa inni tokko የኢትዮጵያ የውስጥ ጠላቶችን ለመታገል ቃል እንገባለን kan jedhu ture. akka isaan yaadanitti diina Itoophiyaa biyya keessaa kan jedhan isaan kan jedhaniin dhaabbilee bilisummaa saba ofiitiif qabsaa'an kan akka ABO, ONLF, SLF kan kana fakkaatan ta'uudha. asirratti egaa hubadhaa osoo hundeeffamuun gurmuu kanaa hin beekamin waraana saba keenya irratti labsuun dhaga'ame. dhaabni kun walgahii lammaffaa DC erga gaggeesseen booda hawwiin isaa hundi badhaadhaa abjuu ta'ee hafe. egaa haasaa koosoo hin guduufiniin dura waa'ee dhiyeenya kana mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhalate kaasuun barbaada. kaleessa OPDO akkana ni kenneetitti obstacle on progress and the development of Oromo abaaraa balaaleffachaa osoo jirru ABO'n gareen jijjiiramaa uumamee aariin sun osoo hin qabbanaa'in hogganoota ABO durii miseensota gameeyyii fi beektota hedduu qabachuudhaan adda dimokiraasummaa Oromoo hundeeffame. dhaabni kun dhaabbilee tokkummaa Itoophiyaatiin socho'an irratti bu'aa mataa guddaa uumuu danda'eera. kan isaan irraa adda taasisu akka dhaabni kun ibsutti hiree murteeffannaa, mirga dimokiraasii fi namtokkee fi sablammii akkasumas federaalizimii isa ammaa kana kan deeggaru ta'uu ibsu. Habashoonni garuu kanan jaalatan hin deeggaranis. ani namoonni kun dhaaba kana maaliif dhaabanii jedhee hin mormu. kun mirga isaaniiti. sagantaa isaanis dogoggora qabaa hin jedhu. ani mormii guddaa kanan qabu barbaachisummaa isaa irratti. tokko Oromoon waggoota 120 duraa kaasee amma har'aatti garbummaa jala jira. dubbatee mormee deeggaree hiriiree kanatu naaf ta'a jedhee hiree isaa murteeffachuu hin danda'u. sagalee isaa dhageessifachuu hin danda'u. kanaaf sabni garbummaa jala jiru dursee kan inni barbaadu bilisummaadha. change of political ideology come after freedom. jijjiiramna ideolojii siyaasaa bilisummaan booda kan dhufuudha. lammaffaa garboonfatoonni fi sabni garboomee garbummaa jala jiru akkamiin tokkummaa uumuu danda'u. garboonfataan kan barbaadu tooftaa isaa jijjiirratee waanjoo garbummaa uummattoota cunqurfamoo irratti fe'uudha kan isaan barbaadan. inni garboome immoo bilisummaa, mirga uumamaa fi dimokiraasii kan barbaadu. egaa addi dimokiraasummaa Oromoo akkamiin kana walitti fidee tokkummaa uumuu danda'a? 3 Habashoonni Itoophiyaan impaayera ta'uu gonkumaa hin amanan. seenaa barkum 3 ol qabnaa jechuudhaan mormu. kanaaf federaalizimii naannoo hundaa'ee kana yegosaa poolitikaa jechuudhaan mormii guddaa dhiyeessu. akkuma abbootii isaanii kutaan qoodanii sirna isaanii deebisanii diriirsuu barbaadu. bakka kun jirutti addi dimokiraasummaa Oromoo tokkummaa kana eenyu wajjin hundeessa? inni biraa waa'ee barbaachisummaa hundeeffama adda dimokiraasummaa Oromoo yoo ibsan sababbiin tokko Oromiyaan olloota baay'ee waan qabduuf jechuudhaan holola isaatti fi deebisanii mirkaneessanii fi jiru. olloota hedduu qabaachuudhaan Oromiyaan biyya jalqabaatii miti. biyyoonni akka Chaayinaa olloota 15, Raashiyaan olloota 14, Biraazil olloota 10, Democratic Republic of Congo olloota 9, Sudan olloota 9, Australiyaan olloota 8, France olloota 8, Turkiin olloota 8, Maaliin olloota 7, Oromiyaan olloota 10 yoo qabdu isaanis Ugaadiniyaa, Affaar, Abisiiniyaa, Beenishaangul, Gambeellaa, ummattoota kibbaa, Sudan, Keeniyaa fi Somaaliyaadha. egaa bakka dimokiraasiin mirgi namummaa itti kabajamee jirutti rakkoo dhalatu mariidhaan furmaata itti kennuun ni danda'ama.
tarii rakkoon dhalachuu hin oolu jedhamee yoo yaadamellee gara kaabatiini dibbee lolaa dhaanaa sodaachisaa olola guddaa adeemsisaa kan jiran miidiyaalee warra kaabati. wareegamnee bilisoomnee bilisummaa keenyatti mufachuudhaan daangaa irratti isaan nagaa dhoowwina jedhanii yoo nurratti duulan wareegama barbaachisaa ta'e kanfallee daangaa keenya tikfachuun ni dandeenya. kun Oromiyaa fi Oromoo qofaan kan jalqabee miti. dhumarratti waan jechuu barbaadu nuti ummanni Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa akka diinni jedhu osoo hin taane tokkummaa cimaa qabna. haalli nuti haaluu hin dandeenye addaan faca'iinsa hoogganoota keenyati. addaan faca'uun keessan humna keenya laaffisee alagaaf onnee kennee bara garbummaa nutti dheeresse. diinni mirgaan akka galu gargaara. kaayyoodhuma kamiiyyuu hordoftan garaagarummaa keessan akkuma qabattanitti illee ta'u tokkummaa akka uumtan sabni Oromoo isin gaafata. kana kan isin irraa barbaadusi. dhumarrattis hoogganoota keenyaaf sirba kiyya kan ittaanu kanan affeera. Nujidu argamnan wal diddan kana keessan alagan galte mirgan kana keessan alagan galte mirgan tuka jalan addan nujidu argamnan wal diddan kana keessan alagan galte mirgan kana keessan alagan galte mirgan osoo wali galeenummaan akkaawan qabanne tokkummaan waan ganan turru garbummaan haata Arrastatus bonus, gadan mugosa. Arrastatus bonus, gadan mugosa. Addan nujidu argamnan wal diddan kana keessan alagan galte mirgan kana keessan alagan galte mirgan tuka jalan addan nujidu argamnan wal diddan kana keessan alagan galte mirgan kana keessan alagan galte mirgan osoo wali galeenummaan akkaawan qabanne tokkummaan waan ganan turru garbummaan haata
bilisummaan haata sila bilisummaan. Amalumtiyaan amiruu biyyeessa garummaa Oromoo dhiibbaateessa hundi kaanee dhufnee si bilisa harkatti qabannee odaa bakkanaan awwaalarraa baasuu seera addeessa nu homuun duraanuu gadaan nu bulcha arrastaatus boonuu